Ashama harka fuunee jirra. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warra ammoo salaama deebisuu hin dandeenyeef ashama harka fuunee jirra isiniin jedha. Har'a itti qophaayaa. Waanuma duraan beeytan warroota hin beeyneef sheer akka gootan warroonni hin beeynes akka daawwattanii irraa fayyadamtan isiniin jedha. Waanuma arma dura barsiifamaa ture, namoonni hedduu barsiisaa turan, garuu timeline and tagging akkamitti ofirraa hiina hayyama keenya malee akka hin goone namni nurratti jechuudha. Kanaaf wantoota kana namoonni hin beeyne hin jiru, irra caalaan keessan ni beeytu jedhee yaada. Namoota hin beeyneef barnoota ta'a, kan beekuufis yaadachiisa ta'a. Isa kana ammoo timeline and tagging ka jedhu kana ofirraa hidhuudhaaf namni akka fuula Facebook keessanii irratti sarara keessanii irratti akka namni tokko post hin goone waasin irratti jechuudha hayyama gaafachiisuu qabdanii. Yoo barbaaddan akka isin irratti gootanii jalaa qabuu dandeessan. Yoo hin barbaanne ammoo akkasumatti ta'a, garuu isin irratti gochuun hin oolamu. Ammoo ol bahee namni isin jalatti hin argu, namni isin irra post godhe isinis achi jala arguu hin dandeessan jechuudha. Profiilis keessan jala galuu hin danda'u. Kanaaf inshallah amma xiqqoo takka waan danda'u irraa isiniif himaa. Akka na hordoftan isiniin jedha. Kanaaf inshallah gama biraatiin akkasumas follow akka gootan isiniin jedha. Akka hin irraanfanne irraa fayyadama, waliifis share godha. Jalqaba Facebook keessan galtanii, erga Facebook keessa galtanii booda immoo eessa isin geessa gabaabumatti timeline and tagging kan jedhu jechuudha. Eessa dhufa yeroo namni timeline keessan irratti waan tokko post godhe as deemeetumaan profaayila keessan jala dhufa jechuudha. Akkatti profaayila keessan kana jalatti arguu dandeessan jechuudha. Akka profaayila keessan kana jala hin galle ammoo gochuu yoo barbaaddan ofirraa hidhuu qabdani hayyama keessan malee eenyummaanuu abbaan fedhe gochuu hin danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf miisejiin asirratti isiniif dhufa, jalqaba abaluu isin irratti taag godhee jira kan jedhu asirratti isiniif dhufa jechuudha. Fakkeenyaaf amma isin garsiisa. Amma akka arguu jirtan kanatti Haarun Koket kan jedhu kanatti tagged you and for others in post to add this to your timeline, go to timeline review naan jechuu jira jechuudha. Narratti godhamee jira, garuu ammoo na jalatti hin bahe eenyummaan arguu hin danda'u, ana qofaatu arga jechuudha. Miisejiin kun as narratti dhufa. Yoon barbaade jalaa qaba. Fakkeenyaaf jalaa qabu yoon hin barbaade akkatti dhufee jira jechuudha. Kun amma wanti inni narratti post godhe kun mee amma profaayilii kee jala yoo laaltan wanti namni kun Haaruun kun asirratti taag narratti godhe kun profaayilii kee jala yoo galtan hin mul'atu jechuudha. Viidiyoon kun kunoo hedduudha. Nama hedduun narratti post godhe, fakkeenyaaf kunoo asittis taag narra godhamee jira. Kunoo hedduu isaa narratti taag godhamee jira jechuudha. Fakkeenyaaf isa kana yoon hin barbaanne ofirraa fakkeenyaaf hayyama na gaafatu jira. Yoon amma hayyama isaa kana jalaa qabu yoon barbaade attu timeline ka jedhu kana irratti hin tuqa jechuudha. Yoon barbaanne ammoo hiding bakka jettu kana tuqa jechuudha. Kanaaf haala kanaan hayyama isin gaafata jechuudha. Yeroo namni timeline keessan irratti isin waliin post waan tokko godhu hayyama isin gaafata. Yoo barbaaddan jalaa qabdan, yoon barbaanne ammoo yoon barbaanne jalaa hin qabdan jechuudha. Kanaaf akkasi haala kanaan ofirraa hidhuu dandeessanii. Akkaataa itti ofirraa hidhan ammoo isin garsiisan, ammoo ofirraa hidheetti haala kanaan narra dhufe. Hiitanis numa dhufa, garuu ammoo isin jalaa qabuu isin gaafata jechuudha. Kanaaf sheer gochuus hin irraanfatina, laayikis godhaa, yaada keessanis sheer gochuu hin irraanfatina. Haala kanaan erga itti fuftanii duuba deebitanii, kanaaf timeline keessan ofirraa hidhuudhaaf gabaabumatti sarara tuqaa sarara sadii gubbaa irra jirtu tana dhooytan jechuudha. Mobaayilii keessan irraa erga arma tuqxanii booddee irra ol deemtu account setting bakka jedhu dhaqxan jechuudha. Account setting bakka jedhu
isa kanarra dhayxan jechuudha piroofaayila keessan jalatti akkaawunti seetingii bakka jettu kanarra dhooytan sana booda jeneraal ka jedhu fidaa security jedha privacy jedha timeline and tagging ka jedhu kanarratti dhooytan jechuudha irratti haa dhooyin sana booda isa jalqaba irratti who can post on your timeline ka jedhee na gaafatu jiru kanarratti ni dhooytan jechuudha amma fakkeenya akka arguu jirtan kan only me ka jedhu irra jira ana qofaatu arguu danda'a jechuun irra gochuu hin danda'u irra dhooytan jechuu gabaabumatti as bakka amma arguu jirtan kana only me and friends ka jedhu kana jira yoon asirratti deebistan namni isin jala jiru namni isiniin saahiba ta'e hundinuu isinirra post gochuu danda'a jechuudha kanaaf isin only me ka jedhu kanarratti asirratti dhawitanii filatuu qabdan jechuudha itti gochuu qabdan san booda irraa deebitanii ammas gama gadiitti review posts that friends tag you in before they appear on your timeline ka jedhu isa kana jechuudha ka gadaanu kana irra dhooytanii erga irra dhooytanii as gubbaa irratti yoo of irra jiraate fakkeenyaaf akkatti amma kiyya oon irra jira ofirraa hidhee jira jechuudha isa kana fakkeenyaaf yoo of irra jiraate amma of irra jirachuu dhayxaniiti bakka kana gama akkatti harkistan jechuudha kara oonitti jijjiirtan jechuu ofirraa oon irra gootanii booda ammas gaddeentanii who can see posts you have been tagged in on your timeline ka jedhu isa kanaas kan gadii kanaas only me bakka jettu kanarra dhooytan jechuudha asitti maal isinii baasee everyone kan jedhu kana eenyummaanuu ta'e abbaan fedhe isin irratti arguus danda'a jechuudha akka arguu kan isin gaafate jechuudha yoo asirra deessan namni hundi akka argu yoo asitti deessitan ammoo namni saahiba kan isin ta'e qofti akka argu yoo kana ammootuyyuu isa kana gosa friends of friends ka jedhu nama isiniin friendii ta'e jalatti namoonni friendii isaa ta'es laaluu danda'a jechuudha kun ammoo tuyyuu nama friendii keessan ta'e qofaaf hayyamama kun ammoo isin qofaaf jechuudha kanaaf isa kanarratti hiitan only me jechuu ni qabdan jechuudha okay yoo ammoo akka jalqaba isiniin finne moor bakkeetu kana tuutanii only me ka jedhu barbaadattan haala kanaan jechuudha gabaabumatti asirraas irraa deebitu who can see what other post on your timeline asirrattis isa gadi aanu kanarrattis only me ka jedhu qofa filattan jechuudha kanaaf only me irratti deebistan gabaabumatti okay ammas akka amma isin garsiise kan haaluma kanaan itti fuftanii okay isa kanaas only me gootan isiniin jedhee jira ammallee as gaditti review tags people add to your own posts before the tags appear on Facebook ka jedhu isa kanarralle irratti dhooytan jechuudha erga irra dhooytanii of irra yoo jiraate gara oonitti jijjiirtu okay isa kanarrattis akkuma amma argutti jirtu kana isa kanas gamanatti akkana buttan jechuu yoo dura of irra fakkeenyaaf haala kanaan jiraate isa kanarraa akkatti buttanii karaa oonitti deebistu jechuudha gama gadii kanatti when you are tagged in post who do you want to add to the audience if they are already in isa kanas only me ka jedhu kanarratti dhooytan jechuudha okay gabaamatti erga isa kana filattanii asis duuba deebitanii isa gama gadii kana who sees tag suggestion when photos that look like you are uploaded isa gadii xumurarra jiru kanas maal jettaniini nan bakka jettu kana tuutan jechuudha gabaabumatti haala kanaanii koomentis yaada keessan kennachuu hin irraanfatinaa isiniin jedha inshallah waan qaburra isiniif hira
amma erga keessaa baatanii duuba haa deebinu guutummaan guutittuuf duuba deebina. amma haaluma gabaabaa ammas namoonni tokko application tokko isinirratti invite godhan jechuudha. fakkeenyaaf Q application jedhamu yeroo namni invite isinirra godha waan game adda addaatti taphatan namni isinirratti akkasii haala saniin gadhiisanii fakkeenyaaf kun amma namni kun amma tana kun irratti gadhiise jechuudha. kanaaf isa kana wantoota akkanaa kana ofirraadha hidhuu yoo barbaadan fakkeenyaaf warroota application adda addaa fa'aa isinirratti taag godhu jechuudha. invite isiniif ergan application jedhamu kun maaliif gaafiif deebii irratti kan hundaa'e gaafiif deebii qofa jechuudha. fakkeenyaaf amma namni kun kiwii na gaafatee jira jechuudha. daqqaba oromiyaa oromiyaan dhiiga keenya nuuf dhiisaa sent you request naan jedhee jira. namni kun wantoota kana fakkeenya namoonni isin irratti ergan wantoota kana akkam gochuu qabdanii ofirraa hide gochuu yoo barbaadan fakkeenya amma yoo irratti dhooytan eessa isin galchaa play store keessa isin galchaa akka isin download gootan jechuudha. wanta kana wantoota kanaas ofirraa hidhuudhaaf haaluma gabaabaadhaan haala salphaadhaan akka isin irratti hin dhufne jechuudha. fakkeenyaaf nama kana kunoo kiwii kana nagaati kiwiin kun gaafiif deebii waan barbaadan nama miiliyoona 10 download godhee wanta kana gaafiif deebii irratti hundaa jedhu kiwii makes it easy to ask and answer question with your friends and the community jedha. asumarratti gaafiif deebii irratti kan hundaa'e jechuudha. application kana gaafiif deebii adda addaa irratti kan hundaa'edha. kanaaf keessa isin galcha wantoota akkanaa kanaas ofirraa hidhuudhaaf gabaabumatti akkam goona jettanii yoo yaaddan as akkanumatti gadi qabdan jechuudha. hide this notification jedha turn off notification from this app jedha. kanaaf isa kana ofirraa hidhuu dandeessan jechuudha. bakka gadi aantu tanarratti turn off notification bakka itti kana tuuxan jechuudha. isan booda gabaabumatti wilii namni kun isin irratti erguu hin danda'u jechuudha. isin irratti hin dhufu application kana walumaa galatti isin irratti hin dhufu jechuudha. akkasumas warroota timeline irratti isin ergu kanas akkan haala kanaan fakkeenyaaf qaqqabdanii hide this notification ofirraa hiding gochuu dandeessan jechuudha. haala kanaanii barnoota itti aanuun wantoota hedduu isin barsiisuudhaaf yaada qaba. kanaaf wantoota ajaa'ibaa wantoota akka messengeraa fa'a messengerri nama gargaaruudhaaf baay'ee gaariidha. wantoota adda addaa wanta akka oduu haaraa waan tapha kubbaa fa'a waan itti oolee wantoota hedduu jechuudha. akkasumas footoo namaa sirreessuudhaaf wantoota hedduu hojjechuu danda'a jechuudha messengerri. kanaas inshallah isiniif qopheessaa akka dhageeffattan share waliif gootanii like gootan yaada keessanis akka kennitan. assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh.